Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin Shukri Jamal wallee bareedaa fi albama guutuu waggaa 10 kan itti dadhabee qabatee dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan deemtan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolu akkasumas illee daran kan nama hawwatu illee isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu immoo warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti gochuun illee nu cindhaabadhaa isiniin jenna. Egaa yoo sheer gootanii artistii keenya jaalatamaa kana albama isaa kanarratti illee hedduu kan isa fayyaduu fi kan isa gargaarudha waan ta'eef namoota hedduu bukkee kan isaa ga'ullee kan isa gargaarudha waan ta'eef kanaafuu sheer gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin keenya kun egaa yeroo darbee akkuma carraatee sirba komandoo kan jedhullee gadhiisee ture jechuudha. Keessumaa yoo sirbi komandoo sun immoo uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu itti argateera jechuudha. Asirratti illee kana malees immoo kanaan dura artistiin keenya kun sirboota jaalalaa, sirboota gaafa qabsoo akkasumas illee sirba mililik gaafa TD Afroo waa'ee mililikatti baaseen innis illee respoonsii gochuudhaan deebisee fi kan ture artistii jaalatamaa fi uummata Oromoo bukkeetti ija tokkoon ilaalamu keessaa artistii tokkodha jechuudha. Egaa artistiin keessan kun immoo amma immoo sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu albama guutuu muuziqaawwanii fi sirbawwan aadaa Oromoo fi hawaasummaadhaan kan guute waggoota 10 oliif illee kan inni itti dadhabe kan jedhe artistiin keenya kun qabatee isiniif dhufaa jira jechuudha. Albamni isaa kun egaa sirboota qeenxee 11 fi isaa ollee kan of keessatti qabachuu danda'udha jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti dubbadhee albamni kun immoo hojii waggaa dheeraati jechuudha. Waggaa 10 olii fi artistiin keenya kun itti dadhabee albamii kana hojjechaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo xumuree uummata isaaf dhiyeessuudhaaf illee qophiirra jira jechuudha artistiin keenya kun. Egaa artistii keenya kana akkamittiin simattu? Warroonni illee artistii keenya kana simattanii akkasumas illee artistiin keenya kun akka inni dafee dhufu illee barbaaddan koomentii jalatti illee lakkoofsa 2 barreessuu fi akkasumas illee yaada keessan immoo koomentii jala kaa'uun dagatinaa isiniin jenna. Egaa artistiin keenya kun egaa kan albama isaa kana qabatee dhufu torbee kana keessa yookaan torbee isa taanu keessa jechuudha. Egaa isarratti dhufu kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee qaba jechuudha. Hordoftoota gara 100 fi isaa olii illee kanarratti qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa kanaan durallee albama tokkollee achirratti gadhiisee ture. Ammas kun artistiin keenya albama kanallee achumarratti gadhiisaa jechuudha. Egaa YouTube isaa
description box yookaan comment jala isiniin kaa'adhattanii futanii subscribe gochuun illee achirratti eeguudhaanii artistii keenya kana cina dhaabadhaa akkasumas illee sirba isaa kanatti immoo bu'aaraan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kanaa maal jettu isinis illee yaada keessan kaa'uun dagatina. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa qabannee kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti immoo waan daawwataniif galatoomaa isiniin jecha. Akkuma beekamu illee odeeffannoo akkasii waa'ee artistoota keenya sirba isaan ittiin dhufaaranii fi wantoota garaagaraa illee yoo barbaadanii comment subscribe gochuun YouTube chaanalii kana irratti nu eeggadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabadhee dhufe immoo kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan daawwataniif galatoomaa isiniin jecha. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.